ibsituu saba tokkooti. Aadaan ibsituu eenyummaa hawaasa tokkooti. Aadaan egaa hawaasa hundumaa kan diimaas haa ta'u gurraachas haa ta'u namoota amala garaagaraa qaban namoota garaagaraa bakka tokkotti tokkummaadhaan akka isaan jiraataniif kan gargaaru keessaa tokko aadaadha. Aadaan calaqqee eenyummaati jechuudha. Daawwattoota keenya kun qophii aadaa keenyaati. Qophiin aadaa keenya egaa yeroo mara TV Mo'aarraa dilbata waaree booda sa'aatii 8 irraa eegaluun kan isin bira qaqqabu qophii sanbata Mo'aa keessatti kan isin bira gahudha. Guyyaa har'aa kanas egaa qophii keenya bifa adda ta'een bifa miidhagaa ta'een isin biraan qaqqabsiisuuf qophii mara taasisnee daandii gubbaatti argamneedha kan nuti jirru. Akkuma beekamu egaa qophii aadaa keenyaatiin daandii gubbaarratti baanee namoota egaa carraaf yeroo walitti nu fide waliin wal argine kan itti gaaffiif deebii taasisaa itti gaaffilee aadaa hawaasummaa wantoota Oromoof Oromiyaan wal qabatan itti gaafannee turtii waliin taasisnudha jechuudha. Egaan guyyaa har'aa kanas bifa adda ta'een isin bira qaqqabsiisuuf nuti qophii mara taasisneeti kan nuti jirru. Isinirraa kan eegamu egaa haga xumura qophii keenyaatti turtii nu faana taasisuudha. Qophicha qopheessee isin biraan gahuun Ammeeroon Lammii gama ogummaa kaameraatiin ammoo Surraashee Dhibbisaan afaana jirti. Haga xumuraatti turtiin keessan nu faana haa ta'u irra deebiin afeerraa kooti. Walaa barru maqaa kee? Maqaan koo Siyyee Mardaasaa jedhama. Ooliyaatti Addisiin jedhama. Ay gaariidha. Maqaan koo Amaanu'eel naan jedhani. Maqaan koo Hojjetaa Wangeelaa Tamasgeen Goffaan jedhama. Walaa barru maqaa kee? Iteena Shundumaa naan jedhan. Maqaan koo Tasfaan jedhama yookaan immoo Caalaa jedhamuudhaan beekama. Kanaan jiraadhu dhaabbata Maqdooniyaa keessa tola ooltummaa hojjechuudhaan nan beekama jechuudha. Tole galatoomi gaaffiif deebii keenyaaf eeyyamamaa waan taateef gaaffii keenya isa jalqabaatiin gumaa ni beektaa? Nan beeka. Gumaa kana gosooti gumaa afuridha kan jiranii. Gosoota gumaa afran jiran kana keessaa gumaa adii inni jedhamu akkamiidha? Gumaa akkamiiti? Namni wal ajjeesitanii kaffalan ta'ina? Sanadha garuu kun gosi isaa akkami gumaa adii? Gumaa tan jedhamu kanuma? Gumaa adii tan jedhu lakkin beeku. Gumaa adii gaafa ta'u beeku. Gummaa gaafa jettu anaaf jechichaadha. Gummaa osoo hin taane gumaa ni beektaa miti? Gummaa gaafa jedhan garuu naan galle waan akkasii dhageen beeku. Gummaa osoo hin taane gumaa. Gummaa waliigaltee wayiiti? Waliigaltee akkamii? Gummaa gaafa jedhamu xiqqoo see kanan naga'u waliigaltee wayii tariitii walitti dhufanii waan ta'e uumanu ta'uu danda'a laata wanta nan shakka. Egaa shakkii maaliin sitti haasaa jedhee man yaada? Gosoota gumaa jiran keessaa gumaa adii inni jedhamu gumaas akkamiidha? Gumaa? Gumaa adii. Naan galle wantichi. Gosoota gumaa ni beektaa? Gumaa? Gumaa I don't know. Gumaa gaafa jettu gaafa namni wal ajjeesu yookiis immoo gumaa omti sun iyyuu bakka afuritti qoodamamee isaanii. Ishee gumaallee ani bakka afuritti qoodamuusaa dhugaasoo fi akka kanan beeku. Namoonni gaafa wal miidhanii gumaa baasu wanti jedhamu hin jiraata. Egaa aadaa Oromoo keessatti aadaa garaagaraatu jira. Aadaa garaagaraa sana immoo waan akka biyyaatti kan inni beekamu jechuudha. Namni tokko nama tokko gaafa inni miidhu namni miidhe suni gumaa baasuudhaa fi ganama obboroodha gara jaarsolii naannoo kan dhaqee inni jaarsolii sana kadhatu akka naannoo nani beekutti oolaatu qalama jechuudha. Oolaa mudaan qabne oolaa suni namoota sana gaafa araarsu jira oolaan hin dhaabata. Oolaa dhaabatu sana harka isaanii hurarii keessa baasanii namoonni sun akka isaan wal gaafatanii fi hin godhama waan jedhamu. Gumaan maal akka ta'e ni beekta garuu gosoota isaa meeqatti akka inni hiramu quban qabdu jechuudha. Meeqatti akka inni hiramu tarii raafiliina yaadadha amma kana sin jechuu hin danda'u. Gumaa adiin. Gumaa adiin gumaa jechuun waan akka beenyaatti kennamu miti. Ta'ee osoo jiru amma namni gaafa lubbuu namaa baasu gaafa miidhaa garaagaraa geessisu gaafa horii miidhu gosa hedduudha kan jiru gumaan sun jechuudha. Bakka afuritti qoodama gumaan ammoo gumaa adii gumaa gurraacha akkas jedhee jechuudha. Gosoota sana keessaa warra afurii keessaa gumaa adiin kun isa akkamiiti? Gumaa adiin kennaa
gaabii geessanii kan nama araarfatan natti uffisa gurguddaa dhiirotaaf kennamu jechuudha. Gaabii jedhama miti isa waan geessanii araaraaf kan dhiyaatan Gaabii namaa geessanii namatti araaramu. Inni kun gumaa adii jedhama. Gaabiin ijaa adii ta'eef jettee ati. wayi gaabii wayi hoolaa mana qabatanii Kanaafuu inni akkasii gumaa adii jedhama jechuudha. yaaliidha malee parfeekti hin beeku baay'isee. Gumaa adii jechuun yoo fannoo diimaa jechuudha miti. Gumaa adii jechuun yoo naa darbu. Gosoota gumaa afurtu jiru. Gumaa adii, gumaa gurraacha akkas jecha afurtu jiru mitiire isaan keessaa gumaa adii inni jedhamu. Gumaa adii jechuun gumaa bilisummaa jechuudha. Walaba jechuudha. Gumaa adii. Gumaan dhumtiyyuu tole adii san dhiisiyyuu gumaa jechuun dhumtu maal jechuudha? Yoo gumaa jechuun namni tokko akka aadaa keenya namni wal lolaa miti. Wal lolee yookaan namni tokko nama tokko ni ajjeesa. Yeroo ajji Gumaa walabaa kan akkamii ture gumaa walabaa? araaraati ka araara bilisa kan ta'e jechuun namoonni tokko araaramanii innaa wajjin jiraatan gatii walii kaffalu malee qarshii kaffaluu fi in araarsanii sangaan qalama yookaan immoo hoolaa qalamee isa keessan harka wal qabatanii in araaramu san booda waliin tuqan san booda gumaa adiidha. Gumaa adiidhaan akkasii kun. Akkasitti fakkaata akkasillee. Gumaa adii. Gumaa adii. Gumaa adiin jechuun gumaa badiiwwan sasalphaadhaaf. Badiiwwan sasalphoodhaaf. Gumaan baafamu gumaa adii jedhama? Makmaaksaa akkam ni yaalta? Mammaaksa kana gaa yaa'u baay'ee si hin beeku inni shaqalama dhee yaada. Ayyeen haa ta'u mee siifan eegalagaa har'a makmaaksa tokko ati immoo itti naaf xumurta. Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Yaa adurree maaf akkas boonta taanaan? Tarii maaliif ilaata naangalli waansa hin barre? Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Wanti teellaadhaan jiru ni jira. Yaa adurree maaf akkas boonta taanaan? Tarii maan nantuta dhabde moo? Ni boontiiree aaruu qabdi. Aarii qabdi yaa. Tarii bakka waan isheedhaaf ta'uu argatte fakkaatti. Kanaaf boonta. Ta'uu danda'a yaa. Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Ani hin beeku deebisaa. Mee yaali? Yeshi yaa adurree maa akkas boonta jennaan? Hantuunni si alaa badde. Hantuuta dhabdaa. Yoo boonte hantuuta dhabdi. Eegaa hin carraaqne taana hantuuta isa argate. Hin beeku lakki. Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Maaf akkas boonta jennaan? Maaf akkas boonta jennaan? Waan jette qabdi adurree maalidha? Hantuuta qabadhee galeettira. Miti yaali? Mo'adheen galee. Miti carraa sadaffaan sii kenna yaali? Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Bakka duwwaa kootu bosona jira jettedha. Qeerransa kootu bosona jira. Qeerransi kana dura jiru? Egaa wanti qeerransa fakkaatu akka keenya deeroo wanti jedhamu jira. Galee sana ta'uu danda'a. Hin arganne? Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Hin beeku. Yaa adurree maaf akkas boonta hin beeku. Jennaan waan itti fufuu jira. Hin beeku. Sore teellaarraan si jedha bakka duwwaa kootu bosona jira jettedha. Bakka duwwaa kootu bosona jira jette yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Jettee bakka duwwaa kootu bosona jira afanii jettedha. Meeshee gidduu Hantuutatu duuba jira. Hantuutatu duuba jira. jiraatte ni koortiiree adurree? Leenca taare. Leencatu duuba jira. Yaa adurree maaf akkana boonta jennaan? Yaa adurree maaf naa darbu. Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan? Eessuma kootu bosona jira.
nama naa deemse nama jalqabaatatti galatoom. Malkaan maalidha? Maaliif dhimma itti bahama malkaatti? Malkaa jechuun yeroo baay'ee Oromoon iddootti waaqa kadhatu, iddootti ayyaaneffatu, akkasumas iddootti wal ga'u malkaa kan jedhamu jechuudha. Iddootti Oromoon waaqa kadhatu kadhannaadhaaf dhimma itti bahama malkaatti jechuudha. Malkaan maaliif dhimma itti bahama? Malkaa jechuun maalidha? Malkaa gaafa jedhamu yeroo irreechati miti yeroo argamu. Oromoon maaf dhimma itti baha? Malkaa kana gaa tariitii waan akkasiisaas keessa yaa'u hin beeku. Malkaan yeroo baay'ee gaafa irreecha fa'aa yeroo baanu waa'ee malkaa fa'aa jedhanii baay'ee dhadhatu. Malkaan egaa ittiin boonanu Oromummaa ofii ta'a. Malkaan irreechafis dhimma itti bahama. Irratti irreeffachuudhaafi malkaatti illee lafa araaraati. Malkaan lafa araaraati jechuudha. Araaraafis malkaatti hin fayyadamu. Itti irreeffachuu dhimma itti bahama jechuudha. Gara malkaa deemnadha gaafa namni walitti bu'u namni malkaarraan darbuudha waan ta'eef. Malkaan maalidha? Maaliif dhimma itti bahama? Malkaan bakka maanguddoonni deemanii yeroo araara waaqayyoo kadhachuu barbaadan gara malkaa deemanii yaa waaqayyoo gaafa roobni fa'aa badu gaafa ongeen fa'aa hammaatu gara malkaa deemanii yaa waaqayyoo badii nuti hojjenneef akka dhiifama gaafatanittidha jedhee yaada. Malkaan fakkeenya fakka aadaa Oromootti yoo ilaalle sirna gadaarra malkaan kun bara waggaa haaraatti baga nu geesse jedhanii irreecha ammatti irreeffatanii booqa birraatti baga nu baaste jedhanii malkaatti bahu jedheen yaada akka yaada kiyyaatti. Irreeffannaadhaaf irreeffannaa malkaan tokkoffaa lagaa fi malkaatti gumaan hin geggeeffama. Lagaa fi malkaatti tokko gumaa lammaffaa ayyaana adeetellee beerran illee jechuudha. Ayyooleen ayyaana keessattuu bara haaraa irratti dabalatee bakka lagatti bu'an jechuudha tokkoffaa. Bakka irreeffannaatis loon illee bakka itti obaasan jechuudha malkaa. Gaaffii keenya sattaanuun hibboon si gaafadha. Hibboo? Hibba kee. Shaa jettii, shambaa jettii, harkaan nan tuqin jetti. Rifeensa kee ta'inna. Rifeensi harkaan nan tuqin maaf jedhare? Inuma tuqa. Shaa jettii. Shambaa jettii, harkaan nan tuqin jetti. Aduudha. Miti yaali. Harka qilleensa. Argachuudha. Bakka hin beekne. Shambaa jettee halkan hin tuqin jetti. Hin barre garuun. Hin barre. Hibboo? Hibbakka. Shaa jettii, shambaa jettii, harkaan nan tuqin jetti. Shaatti shambaa jetti harkaan nan tuqin jetti. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqin jetti. Riili an beeka dhugaa sitti haasa'uudhaafi garuu naa dhufi. Akkasuma gaafa as gaan nama jalaa baddi. Mana gaafa geessu ni yaadata. Nan haara beettee mana gaafa taa'u gaafa namoonni deebisuu dadhabanii riili namoota baay'ee deebisuu dadhaban nan haara gaafas maaf ittiin dhufu kana hidhee yaada garuu Gaafa bira gaaruun dubarka. maaliif beektaa karaarra deemaa jirta itti yaaddu waan ta'eef jechuudha. So naa kanadha. Shaa jetti, shambaa jetti, harkaan nan tuqin jetti. Ilkaan rifeensa Ilkaan harkaan hin tuqamu, rifeensa harkaan hin tuqamu. hin beeku. Eegi farda shaa jetti Shaa jetti, shambaa jetti, nan tuqinaa jetti. kanniisa Mee yaali calaa tokko sii kenna? kanniisa natti fakkaatti. Shaa jetti shambaa jetti nan tuqina Jetti. kanniisa yoo shitti kana natti fakkaata. Rifeensa Miti. ija Calaa sadii sii kenne sadanuun arganne irra hin darbaa.
Abbaa Duulaa jechuun maal jechuudha? Abbaa Duulaa jechuun isa amma akka yeroo ammaa kana jeeneraal jennu tani waraana bara sirna gadaa Oromoon sirna gadaa keessa darbe bara sirna gadaa miseensa waraanaa tan hoogganu tan immoo kallattii waraanatti bobbaasu tan kennu isa amma jeeneraal koonoleel jenniitu amma yaadamni waamnu kanatu Abbaa Duulaa. Gadaa keessatti Abbaa Duulaa jedhama. Abbaa Duulaa jedhama. Abbaan biyyaa hoo? Abbaan biyyaa immoo Bilchaa Guyyaati. Bilchaa biyyaa. Eh. Abbaan saa'aa hoo? Abbaan maali? Saa'aa. Abbaan sa'a. Abbaan sa'a tarii administration finance ta'ina. Jechuun sa'a jechuun yaa loon waan ta'eef Oromoon tan looniin bula. Yeroo san karansiin hin jiru. Finance just finance leaderii haasa'iti. Abbaa Duulaa Abbaa Duulaa jechuun sirna maal? Sirna walootaa laata? Sirna waloo gaafa jechuudha. Abbaa Duulaa maqaa Abbaa Duulaa baruu barbaade moo? Abbaa Duulaa dhumti kun maaloodha? Eegannu dhugaa baay'ee nama dhiba dhugaa. Abbaa Duulaa tarii ammoo yoona kana hin barreettan jira bara. Abbaa Duulaa gaafa jedhamu maal nama akkamiitu Abbaa Duulaa jedhama isa jedhamu? Abbaa Duulaa yaa'u quban qabu garuu yaa'u olola nan dhaga'ani. Abbaa Duulaa gizee gaafa jedhanu tarii goota moo waan akkamitti laata? Itti beekamtii waan ta'e qabaa laata tarii waan akkasii nan shakka yaa. Abbaa Duulaa jechuun abbaa lolaa jechuudha. Abbaa Duulaa gaafa jennu isa akka aadaa Oromoo keessatti dur egaa Oromoon aadaadhaan bura miti akka ammaa kana waraana maaliin jeneraala waan jedhu qabu. Abbaa Duulaa kan jedhu akkuma aadaa gadaa keessatti nama dura bu'ee adeemu nama qajeeshu yookiis immoo lola qajeeshu akkasii kanadha jechuudha. Nama dura bu'ee karaatti agarsiisu yookiis immoo geggeessu jechuutti nufu. Abbaa Duulaa jechuun foollee keessatti hoogganaa dabballee maal jedhame isaaniin kan to'atudha jedhee yaada. Abbaa biyyaa jechuun Abbaa biyyaa jechuun itti gaafatamummaa waa'ee biyyaatiif ta'ee namootaaf itti gaafatamummaa fudhatee namoota keessaa namoota beekumsa garaagaraatiin yookaan dandeettii dubbii ta'uu danda'a yookaan dandeettii yaadaa yookaan immoo dandeettii sammuu ta'uu danda'a itti gaafatamummaa ofiisaatis kan namootaas kan fudhatee rakkoo jiru tokko furuu kan danda'u jedhee yaada. Abbaa Duulaa kan jedhamu yaa'u hoo tokko maqaa sitti moggaasan yaa. Miti Abbaa Duulaa jedhamu maqaa jira pirezidaantii Oromiyaa kan ture nama guddaa kan ta'etti si moggaasama. Isaaniif moggaafamee ture Abbaa Duulaa jedhamanii moggaafamaniiti. Abbaa jechuun bakka abbaa qabeenyas waan ta'aniif akkasuma namni yoo tokko jabaa ta'anii akkasuma guddaa yoo ta'e Abbaa Duulaadha kun jedhama. Abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa biyyaa jechuun qabiyyee isaarra kan jiru abbaa biyya isaatti boonu jechuudha. Abbaa biyyaa jechuun bakka biyyuma isaarra kan jiru qabiyyee isaarra deebi'ee biyya isaarratti kan boonu biyya isaa kan bulchu biyya isaa kan hoogganu sirriitti kan ittiin boonee gamoo isaa irratti ijaarrate biyya isaa akka jirutti gammadee kan irra jiraatu abbaa biyyaati. Qabeenya isaatirra nama jirudha abbaan biyyaa kan jedhamu. Kanaafuu abbaan Duulaa immoo pirezidaantii. Miti jechuun akka sosoxaan jechuun Abbaa Duulaa dhagaa isaan. Abbaa Duulaa kan biraa. Abbaa Duulaa jechuun nama rukkutu faadha. Kun Abbaa Duulaati jedhama. Nama kabalu ta'e kun Abbaa Duulaati jechuu danda'u. Karaa aadaa biraa immoo kan biraa ta'uu danda'an. Abbaa Duulaa jechuun maal jechuudha? Gaggeessaa waraanaa, hoogganaa waraanaa fi waraana kan qindeessu jechuudha. Waraana kan gaggeessu kan qindeessu Abbaa Duulaa jedhama. Ni ijaaraa, ni leenjisaa, ni lolchiisa. Gatantaruu waan jedhamu ni beektaa? Gatantaruus akkas dhaabbatanii gatantaran
Hayyeen haa ta'u Gatantaruu sammuu jira. amma maaliin barbaade seete gaaffii keenya isa xumuraadha. Gaaffii badhaasa argamsiisuudha. Gatantaruun kun maal akka inni ta'e gochaadhaan nutti argisiisi. Weelan illee machoota akka waaqoo miti fi galeera giraammaa kanaas illee na yaalan ture gatantaruu. Akka jechuudha. Hayyeen haa ta'u yaaltee argisiisteetta badhaasa waadaasii galeen ture waan guddaa miti jalqabbiidha. Hirmaannaa keef galatoomii. Thank you. Eeshi galatumatillee anis utuun itti yaadee si badhaase natti tola ture. Gatantaruu jechuun maal jechuudha? Gatantaruu jechuun? Gatantaruu jechuun maal jechuudha? Gochaadhaan nutti argisiisi. Gatantaruu jechuun yaa'u baalaansii eeguu dhabuudha. Baalaansii eeguu dhabuudha. Kanaaf no. kanaafuu gatantaruu jedhama jechuudha. Gatantaruu jedhama. Yaa'u gisee baalaansii kee eeguu dadhabdee too miila lamaaniin dhaabbachuudha jechuudha. Gatantaruu jechuun maal jechuudha? Ni beektaa gatantaruu? Gatantaruu ta'ee egaa olola yaa'u iddoo jiraatutti murteessaadha. Akkaataa ololaa ittiin yaa'u namni hubatutu jira yeroo baay'ee. Gatantaruu gaafate jettu yaa'u bakka kan bitintiruufa jedhu. Sanagaa amma gochaadhaan gootee natti argisiista gatantaruun kun maal? Gatantaruun kun maal akka inni ta'e? Akka nu beennuti moo? Akka beektutti mee gatantaruu? Gatantaruu jedhamuun akkasin jenna. Eeshi. No. No. Gatantaruu jedhama. Ani akkuma kanatti nu dhagaadhi. Gatantaruu jechuun maal jechuudha? Gatantaruu jechuun baalaansii of gochuu dadhabuu yookaan kufuudhaaf akkatti kirkiruu jechuudha. Amma gaa gatantaruu kana gochaadhaan mee nutti argisiisiti? No. Kanaafuu inni taa'amma goote kun gatantaruu jedhama. Hayyee haa ta'u hirmaannaa keetiif galatoomii akkuma sila siin jedhee waadaa sii galee badhaasa ni qabna. Badhaasii nuti guyyaa har'aatiif qabannee jirru kaardii ta'a jechuudha. Kunoo badhaasa kee. Gatantaruu jechuun maal jechuudha? Gatantaruu jechuun kufuudhaaf akkas. Mee gatantariitiin natti argisiisi qaba. Gatantarii agarsiisatte. No. Kanaafuu gochaa amma goote argisiiste kun gatantaruu jedhama jechuudha. Hayyeen guddaa galatoomii. Gatantartee nutti argisiisteetta badhaasa qaba jedhee dursee waadaa sii galeera. Kanaafuu badhaasa kee kana siifan kenna. Badhaasichi kan inni ta'u kaardiidha jechuudha. Galatooma. Gatantaruu jechuun maal jechuudha? Gatantaruu jechuun miira of qabanii yookiin of to'atanii deemuu dadhabuu. Tole mee natti argisiisa akkasa. Akkasa natti argisiisa. Gatantaruu jedhama. Galatoomii hirmaannaa kee. Galatooma ulfaadha. Hirmaannaa keetiif galatoomii. Atis illee galatoomii. Weel si jaalladha dhugaasuuf mucaa keenyaa kaafnee gaafa qophii mo'aa sanbataa irratti gaafa dhuftanii ganama waldaa oolla waan ta'eef irruma deebitti illee sin argachuudhaaf dhamaana. So achi qabna. Kanaaf mo'aa immoo baay'ee jaallannaa. Weel miidiyaa guddaadha. Miidiyaa waan baay'ee jalqabee jirudha.
jabaadhaa baay'ee sin jaallannaa jechuudha barbaada. Galatoomii guddaa. Eeshi galatoomii bifa. Galatoomii hirmaannaa kee. Galatuma hirmaachisuu keessaniif baay'ee sin galateeffadha. Galatuma. Ayyee ta'u galatoomii hirmaannaa keetiif. Thank you galatomeets waan na hirmaachisteef. Ayyee. Galatoomii. Eeshi galatooma itti fufaa galatooma eebbifamaa isiniin jedha. Egaa nu taa'ee sin jaalannaa muhaa baay'ee sin jaalannaa nu jiraadhaa atis nagaa nu ta'i jabaadhaa hojjedhaa jennaa. Nagaa nu ta'a. Galatooma. Daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan egaa TV Mo'arraa kan isin bira qaqqabaa jiru qophii aadaa keenyaadha. Qophii aadaa keenya guyyaa har'aa keessattis egaa gaaffilee garaagaraa qopheeffannee namootaaf dhiyeessinee turtii waliin taasisaadha kan nuti turre. Turtii nuti egaa hirmaattota keenya kan guyyaa har'aa daandii gubbaa irratti arganne waliin taasisaa jirru itti bohaaraa irraas immoo akka barachaa jirtan ni abdanna. Guyyaa har'aa kana egaa gaaffiin nuti hirmaattota keenyaaf dhiyeessine inni jalqaba gosoota gumaa afran jiran keessaa gumaa adiin isa tokkodha. Gumaa adiin kun immoo gumaa akkamitti kan jedhu ture kan nuti gaafanne. Gumaa adiin egaa gumaa kan namni tokko itti yaadee nama tokko yoo ajjeese gumaan sun yoo kan baafamu ta'e gumaa adii jedhama. Gumaa nama itti yaadee nama ajjeesee ta'aa jechuudha gumaa adii jechuun. Gaaffiin keenya inni taanu makmaaksa ture. Makmaaksa kana eegallee fi akka isaanitti nuuf xumuranidha kan nuti taasisaatii turre. Egaa makmaaksi nuti guyyaa har'aa hirmaattota keenyaaf dhiyeessine yaa adurree maaf akkas boonta jennaan isa teellaarra jiru akka itti nuuf guutan ture. Eessuma kootu baddaa jira jette jedhanii kan jedhu ta'a jechuudha. Yaa adurree maaf akkas boonta jennaan eessuma kootu baddaa jira jette jedhan kan jedhu ta'a jechuudha guutumsaa. Gaaffiin keenya inni itti aanu malkaa maaliif dhimma itti bahama kan jedhu ture. Malkaan egaa kan inni dhimma itti bahamu tokkummaadhaan waaqa itti kadhachuu fi malkaa maqaan jedhu immoo kan inni dhufe milkii kan jedhurraa ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya inni itti aanu hibboodha kan inni ture. Shaajetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti maal isheen jennee kan nuti gaafanneeti turre. Deebiinsaa kan inni ta'u gurgubbee yookaan ammoo doobbii kan jedhamu sanadha jechuudha. Gaaffiin keenya inni itti aanu abbaa duulaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ture. Sirna gadaa keessatti abbaa duulaa kan jedhamu kan amma raayyaa biyyaa jedhamu yookaan ammoo gaggeessaa yookiin dura bu'aa foollee ta'a jechuudha. Gaaffii keenya isa xumuraatiin egaa gatantaruu ture. Gatantaranii gochaadhaan akka isaan nutti argisiisanidha kan nuti taasisaa turre. Akkuma isin daawwachaa turtan egaa hedduun isaanii yaalanii deebisaniiti kan isaan turanii. Egaa guyyaa irraa gaaffii keenya wanti adda taasisu ammoo hunduma isaanii kanneen gaaffii keenya irratti hirmaataniif badhaasallee kennaafidha kan nuti turre jechuudha. Egaa turtii nuti isaan waliin guyyaa irraa taasisnee yeroo gaarii akka nu faana dabarsitan ni abdanna. Qophii keenya kan torban kanaaf qindeeffanne asuma irratti kan goolabnu ta'a. Torban qophii biraa gaaffilee biroo hirmaattota biroo waliin sa'aatii wal fakkaataatti nu waliin kan walitti deebinu ta'a. Hagasittuu torban kan nagaa hunda keenyaaf haa ta'u jecha nagaatti.